Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isin jecha namoota torba waaqayyotti qoosanii du'a badan torban kana beektu laata. Isaan eenyu? Inni tokko artistiin Joon Neelol jedhamu anarra Yesus caalaa beekameera jedhee garuu baay'ee osoo hin turin rasaasa ja'aan ajjeefame. Reenkireedoo Naaves namni jedhamu biyya Biraazilitti pirezidaantummaadhaaf dorgome. Ani paartii koo keessaa sagalee deeggarsaa nama 500 osoo hin argadde nama miti waaqayyo pirezidaantummaa irraa na hambisuu hin danda'u jedhee erga dubbateen booda akkuma jedhe sagalee 500 ol argatee galgala boriisaa taayitaasaa qabachuudhaaf jedhutti du'ee bulee siree irratti argame. Akkasumas aartistiin biyya Biraazil Kaazosaa jedhamu tamboo xuuxuudhaan gara waaqaatti ol aarsee waaqayyo kun immoo gahee keetii xuuxi jechuun erga dubbateen booda garuu osoo hin turin umurii isaa waggaa 32tti kaanserii sombaa hamaadhaan qabamee lubbuu isaa addunyaa kanarraa dabara. Namtichi taayitaanikiin hojjetes doonii kana booda waan biraa miti waaqayyo gadi deemsuu hin danda'u jedhee erga dubbateen booda dooniin kun galaana keessa dhimamuudhaan seenaan isheellee akkam akka taate hundi keenya ni beeka. Dubartiin biyya Biraazil tokko ijoolleen ishee bashannanaaf osoo deemaa jiranii ijoollee ishee geggeessitee ijoollee koo waaqayyo isinii wajjin ta'u erga jetteen booda ijoollee ishee keessaa namni tokko arme konkolaataan guutuudha waaqayyoodhaaf iddoon hin jiru jedhanii erga deemaniin booda konkolaataan isaanii galagalee haga konkolaataan sun wallaalamutti jedhe. Mariin Moriinoo Dooktar Biilii Giraam hafuura qulqulluun geggeeffamee gara ishee dhaqee yeroo dhugaatti ba'utti isheen immoo deebistee Yesuusii kee hin barbaadu yeroo isheen jettu dubartiin sun torbeema sana keessa siree ishee irratti duutee argamte. Gaazexeessituun beekamtuu lammii Jamaayikaa Kiristiin Hiwet jedhamtu addunyaa kanarraa wanta akka macaafa qulqulluu nama jibbisiisu hin jiru jettee erga dubbatteen booda dubartiin kun guyyaa tokko osoo dogdoggeedhaan fiigaa jirtu galagaltee haga bifi ishee wallaalamutti abiddaan gubattee duute. Kanaaf macaafni qulqulluus akkana jedha waaqayyo kan itti geessan miti yoo hin gowwoomina. Kanaaf waaqayyotti hin geessinaa waaqayyoon sodaadhaa. Galaaxiyaa 6:7